እንደዚህ ስንል እኛ አብይ ደጋፊ አይደለንም። ለምን እናንተ ግን 27 ዓመት ኢትዮጵያ ገደል ውስጥ አስገባችሁ። አሁንም ከዛ ያ ገደል መውጣት ለመግባት አንፈልጉም። 27 ዓመት አልበቃ አለ እኮ እናንተ ዝርፊያ ስትል ሚጥሚጣ ዘርፋችሁ፣ በርበሬ ዘርፋችሁ፣ ቀቄ ዘርፋችሁ፣ ቡና ዘርፋችሁ፣ ጫቱ ዘርፋችሁ እንደ 27 ዓመት የቀራል ነገር አለ እንዴ? አልበቃም እኮ 27 ዓመት። እናንተ እኮ ዋጋ የላችሁም። ካሁን በኋላ ምን ዋጋ አላችሁ? እናንተ ካሁን በኋላ ዋጋ የላችሁም። 27 ዓመት ዝርፊያ ላይ ነበራችሁ። ዶላር ዘርፋችሁ፣ የሰው ህይወት ዘርፋችሁ። ይሄ ነበር የእናንተ ስራ። አሁን ደግሞ ሌላ ዝርፊያ ንግባ የለም። እናንተ ዋጋ የላችሁም። ትጥቃችሁን ፍቱና አስቀምጡት። አብይ ከተቀበለ እናንተ ሰላም ምናምን አይቀበሉም። እሱማ አይቀበሉም። ተው አብይ አይቀበሉም። አብይ በፍጹም አይቀበሉም። የእናንተ ዝርፊያ በእናት እንደ ቲፒኤልኤፍ ማን ይደግፋል ዛሬ? ቆይ እስቲ ያበደ ሰው ካልሆነ ማን ይደግፋል ቲፒኤልኤፍ? ቆይ እስቲ እንደ ቀላል ዝርፊያ በ27 ዓመት የሰው ህይወት ዘረፋችሁ እኮ። እንኳን ሀብት ተውና የሰው ህይወት ዘረፋችሁ እኮ። ዛሬ ድርድር ምናምን እንደ አብይ 3 ወር ከምንዋጋ 10 ዓመት ብንደራደር ይሻላል ሲል እናንተ እምቢ አላላችሁም እንዴ? ዛሬ ደግሞ ለመና አብያችን ተው፣ ኧረ እባክህ ድርድር እንመልሳለን፣ ብልጽግና እንገባለን፣ ኧረ ብልጽግና እንሆናለን ምናምን ትላለች። የእናንተ ለመና ሌላ ሆነ እኮ። እኔ በጣም ይገርመኛል እኮ። ለካ ልብ የላችሁም እናንተ። ዝም ብሎ በእንትን ልባችሁ ኧረ በእናትህ በስንዴ የሚኖር ህዝብ ጦርነት እንችላለን፣ ደርግ ያሸንፈናል፣ ምናምን አሸንፈናል። እንደ እናንተ ውሸት እኮ አልበቃ አለ እኮ። ውሸቱ ራሱ በስንዴ ነው እኮ የምትኖሩት። አገራችሁ ምን አለ? ቆይ እስኪ ጤፍ አይበቅልም፣ ምን አይበቅልም። ተንኮል ብቻ ነው የሚበቅለው ይቺ ነገር ትግራይ የምትባል። ስለዚህ እኛ የምንለው ድርድር የሚባል የለም። ትጥቃችሁ መጀመሪያ መፍታት አለባችሁ። እኔ ይሄ ነው የምለው። የእናንተ ዝርፊያ ማንም ምናፍቅ ሰው የለም ሙናፊቅ ካልሆነ። 27 ዓመት እናንተን አይተናል፣ ምን እንደሆናችሁ አይተናል። የሰው ልጅ እግር ሲቆጣችሁ፣ የሰው ልጅ እንትን ሲሸጣችሁ ምንም ነገር ያስቀራል። ምን አስቀራችሁ? ቆይ እስቲ 27 ዓመት። በተለይም ኦሮሞ ሀብት ያለው ኦሮሞ ሀገር ነው። ሀብት እኮ ኢትዮጵያ ሀብት የሚባል ኦሮሚያ ናት እኮ። ሌላ ሀብት አለ እንዴ? ቡና ኦሮሚያ፣ በርበሬ ኦሮሚያ፣ ሚጥሚጣ ኦሮሚያ፣ ቀቄም ኦሮሚያ፣ ፍልፍሉ ኦሮሚያ፣ ጫቱ ኦሮሚያ፣ ሙዙ ኦሮሚያ፣ ወርቁ ኦሮሚያ። ኦሮሚያ አታልኩም እኮ ብትዘርፋችሁ 20 ዓመት ተውና 100 ዓመት ብትዘርፍ ኦሮሚያ አታልኩም እኮ። አላህ የሰጠ ሀብት ነው እኮ። ግን ዛሬ ኦሮሚያን መያዝ ትችላላችሁ? አትችሉም። 100 ዓመት ለምን አብይ 4 ኪሎ ውስጥ አይቀመጡ? 100 ዓመት ከናንተ አብይ ይሻላል። ልጃችን ነው አንደኛው። የኛ ልጅ ነው። የትናቃል እናንተን ነምን ኦሮሞ ተከተካ ወነማ አጃኢብስ ኦሮሞ ተኝ ወሊ ዋንተ ከተከ ወሊ ቤኮ ከምነ ዱጋዮ ፌተን hange dabrusuum ne bulchu abiyin amata dibana bulchu hange dabrusuun amma amarin ne bulchu abiyin amata dibana bulchu maka
abiyyin tana beekee rakkina nu keessa jiru hiikachuu dandeenya. Gin rakkina keenyaarra dhiifne rakkina alagaa firraa dhoorkuu qabnaa dhugaa yoo feetan. Rakkina alagaa san firraa dhoorkuu qabna. San booda rakkina keenya itti as deebinaa. Yoo nuti rakkina qabaanne rakkina keenya san booda hiikannaa jechuudha. Garuu har'a Tigreen 4 kiiloo dhuftee ana bulchitu no way. Baquun san maanan muramin. Abiyyi namata dhibbaanaa ta'u. Hoggaan fedhaniin arrabsa. Hoggaan fedhe wantaan jaani. Hoggaan fedhe yaa obboleessa qiyyamee wanta nuu godhu jennaani. Gaafuma takka na dhagaya. Dabra sun eenyutti hin beeku. Afaan Oromoon beeku. Nama kiyyaa miti. Amata 27 waan nu godhan ni beeyna. Huursoon afaan Oromoo dubbate namni nuun jee dabra suuni. Qaallittiin afaan Oromoo dubbate namni nuun jee haadhi isaanii. Likkaachawun as gabbaale namni nuun jee isaanii. Oromoon teenya gawwoomuu hin qabdu. An dhugaan isiniimu. Gawwoomuu qabdu. Keetumaa wayya. Waan fedhe haa ta'u. Nama keetuu sii wayya. Nama keetu gaafa rakkina si bira dhaabbata. Nama keetu sirraa rifata. Amma abiyyin hanga fedhe garaa jabaatu. Oromummaan isaa itti dhageessiifar. Nama isaa itti dhagahama bar. Hamma isuun fedhaa hin fedhu. Adeero dhugaa feenaami. Keessa keenya waan jiru suuta fixannaa diina firaa dhorkuu qabnu. Yoo ati Oromoo taate karaa diinaa deemi. Diini keenya TPLF fi Amaara wanta faannoodha. Isaanii deemuu qabna malee karaa Abiyyiitti deemuu qabna. Abiyyi bira dhaabachuu qabna dhugaa yoo feetu. Yoo ati Oromummaa qabaattee jechuudha. Lakki TPLF maal si gooti kalee tan hurso si nayi ta'eenyu. Tan qaallitti si nu nayi ta'eenyu. TPLF mi. Amma TPLF san ammas deegarraa. Maal nu gooti. Yaa Oromoo keessa keenya nuti fixachuu qabna. Dhugaa yoo feetu rakkina ni jira rakkina san keessa keenya fixachuu qabna. Dhugaa wali himuu gaarii. Garuu arra diini nu harkaa qaba. Diina sakan rukkutu qabna. Teenya dhiifnee karaa diinatti babba'uu qabna. Rakkina keenya achi dhiisi. Dura diina kana mo'achuu qabna. Eega diina mo'anne booda suutatti waliin teenyee suutatti rakkina keenya hiikanna. Oromoo yoo waa dhageesse tana godhu. Yoo tana godhu lakki dabra sun aanaa dhufu. Namni aanaa dhufu osoo tana jettu si jalaa fuudhuuf ta'an. Gaalaa jira jaan samii. Gaala samii san laalu manna Abiyyiin aanaa taa'u. Amata 100 yoo umrii fanneef aanaa taa'u. Gaala samii laaluu hin danda'u. Osoo wal harkifannu, osoo wanta wal godhannu san booda nu harkaa fuudhanii jechuudha. Eega nu harkaa baate moo amata 100 fi amata 100 kaa'uu harkachuu hin dandeenyu waan san. Bira dhaabachuu qabna Abiyyi. Bira dhaabachuun raayyaa ittisa bira dhaabachuu qabna. Diina firraa dhoorkuu qabna. Yoo Oromoo taate ati dhugumaan Oromoo taate tana godhu. Rakkina ni qabna. Rakkina hin qabnu hin jiru waan. Rakkina keenya suuta fitachuu qabna. Diinaatu daran rakkina keenya. Diinni sanarra yoo nu deebi'e wallahi hin jiran. Oromoo afaan Oromoon dubbachuun haaraam taati jechuudha. Ni beektan waan nu godhan. Namni hundi nu ni beekna waan nu godhan isaan. Kijiba walitti himnee wal sobuun miidiyaa keessaa qaaqaaqu jechuun nun baaftu. Tan nu baaftu yoo ati Oromoo taate waa'ee Oromoo. Quuqami waa'ee Oromoo. Shamallis deengadda dhiifama gaafate uummata Oromoo. Anillee dhiifamaan godheefi Shamallis Abdisaa dhiifama gaafate gaariidha. Dhiifama gaafachuun gaariidha. Anillee dhiifama godheef. Namni balleessu dhiifama gaafachuu nama saati. Dhiifama yaa gosana dhiifama naa godhaa. Yaa obboleeyyan kiyya dhiifama naa godhaa. Namni hojii qaanyiin qabu dhiifamni waan jiraati. Galatoomi jennaan Shamallis Abdisaa. Galatoomi jennaan baga gaafatte uummata keeti. Obboleeyyan keeti baga gaafatte. Namni rakkina sii qabu hundinuu dhiifama sii godhuu qaba. Kan siin goone isaa beeka halayyaa seenu.
garuu ati karaa wantaarra deemtee jechuudha shamallis karaa dhugaarra deemee jechuudha. An dhugaa na gammachiisee jira shamallis Abdiisaan dhiifama naa godhaa jechuun isaa haalaan bareedaadha irraa hin gammade Oromoo dammaynee harka wal qabachuu boru ummata Oromoo maal rakkina akkamtu irra dhufaa tana yaadu qabna. Tan keessa keenyaa tana achi dhiifnee taan itti tarkaanfachuu qabna tan diinaatti tarkaanfachuu qabna. Lakki tanangoonu osoo jettu si jalaa fuudhanii amma mee hanguma kafa kayroon akkasitti wanta jettee abiyyiin dhufee wanta jettu haalaan nuti eeggara turte. Eega nuti keessa keenyaan wali deddeebinee wal afaan deddeebine tuffiinsa nutti as deebitee jirti. Eenyu fiffide tuffii tana. Nuutu fiffidee jechuudha. Silaa takka taanee harka wal qabannee wal dhageenyee waliin deemne alagaan nun tuffattu. Amma waan meeqa harku jirraa baran. An waan meeqa harku jirra. Dhugaa feetanii waan meeqaan dhaga'uu jirraa barnuti. Miidiyaa isinis illee numa dhageeffatan namni malee. Awwa gammadaan raadiyis telefoon raadiyis dalagaa keessa jiraatan bilqabuu hin danda'u. Mee waan takka isin hima. Mee waan biraa dhiisaa tanuma laala. Warri khaleessa Oromoo yaani namni Oromoo himachuuf seenee jechuudha deengata. Arra garuu TPLF san namoo garaan isaa wajjin jirti. Maaliif wajjin jirti beeytanii? Cinaan biyya teenya fudhatee qaba. Booda biyya tana nurraa fudhatan jedheeti TPLF deeggara. Cinaan qabeenya keenya kan harka Oromoo gale kana qabeenya kana jalaa fudhannee akka gaafa TPLF nuti daldalannaa tanaatu dhufe laal. Maaliif takkummaan keenya xiqqoo waan lallaafatee fi wal afaan garagal. Hangasuma alagaan laalu jirtu. Oromoon tun hangam takka walii hirkatte. Oromoon tun hangam takka wal dhageesse. Oromoon tun hangam takka wajjin deemti. Tana laalanii harkaniiti yoo akkana taate nuuf gaariidha. Qabeenya isaanii nutu daldalataa biyyarraa fudhannees namni nuti as deebi'u nu jiru ammaan booda TPLF deeggaran. Maaliif TPLF deeggaran? Lafa Oromoo kan fudhatan sanillee TPLF yoo dhufteen namni nu dubbatu hin jiru jechuu isaaniiti. Saamicha bar qabeenyi Itoophiyaan qabdu qabeenya Oromooti. Qabeenya kamtu jira mee? Itoophiyaan qabeenya Oromoon taane maal qabdi? Wanni hundinuu Oromiyaa. Sani wal dhageenyee wal jala deemuu qabna. Ani tanii isin jiru arra TPLF yoo nu moote wallahi Oromoo dhumteef. Nu moo hin dandeessu garuu. Abadan nu moo hin dandeessu. Abiyyi bira dhaabbannee TPLF waraanna malee nu moo hin dandeessu. Abiyyi bira dhaabbanneeti diina san moona malee abadan. Rakkina keessa keenya jirus hogga diina firaa dhorkine san booda rakkina keenyitti as deebina. Fixannee jechuudha. Sani antanii sun hin jiru jabaadhaatii tokkummaan gaariidha. 4 kiiloo namuma takkaa seenan.